share kopilingi wala. Kabiyya ka'amantaan isaan daangeffamne kasabata. Kingi khiyada gay amma addunyaa tanarraa sabni tokko Kagandummaan takkachi keessa hin jirre kakutaan garagaraa qoodamee HD muutii qabadhume ila moroonoo carraa kenninaati muutii qabadhu HD carraa kan keefitatte muutii qabadhu eewwaa kingi saadam moroonoo takkaa kenninaa ila moroonoo kaasii kanaa carraa kenninaa hundi keessanuu sheer koopiliinkii godhaati moroonoo nu ta'eera balaaleffannaa oromoo walirratti dalaguudha ibsa waan ta'eef kanaafuu nu ta'eera moroonoo itti fufi moroonoo itti fufi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carraa kana alaach kasani guddaa galatooma ummata. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufi carraan kee. Ani yaadan qabu. Yaadani qabu mee kiyya moroonon ummata oromoo ita oromoo follolle kana godhi follolle sinin deebi walitti sin deebisu. Narraa ifa ori narraa jechuudha. Zeeroo rana kaasa moroonoo jalqaba. Zeeroo rana kaasa. Ani waan jechuu barbaadu. Moroonoon baay'ee tokko nuti jechuudha. Erga ummati moroonoo kun hundaa'ee asitti rafnee bulle riba nagaa maaliif yoo jettani nu warra dhaggeessuu fi warra qaama walirraa muruu keessan jirru. Waan ta'uun boolisitti yaadu tokko akka moroonoo keenya ji'arraa raashina mataa isaa danda'ee fi miindaa mataa isaa danda'e akka nyaatuuf illee mootummaan keenya carraa qaxaa baadiyyaa fa'aa nu mijeessuu jiran jechuudha. Baay'ee tokko waan nama gammachiisu. Kanaafuu baay'ee takka naa ta'ee jira baay'ee takka illee na gammachiisee jira itti hafuuf gara duraatti hin jedhaan akka kiyyatti itti fufaan mallee shiniin jechuun barbaada. Hayyee. Xumuratee biraata fakkaata. Moo itti fufi haasa'e dubbadhu. Xumuradhe qaalii gammachuu man qabuun ibsadhe. Hayyee ila moroonoon gammachuu qabaa jedhee jira. Yaa galatoomi moroonoon gammachuu qabaa gammachuu daangaan darbarre qabaa maaliifi sabni keenya kalee wal cunqursaa ture wal ajjeesaa ture wal qalaa ture wal qaluu fi wal ajjeesuu saba keenyaa kana jibbineeti oromoo majjecha jettu kana jibbinee oromoo irraa foxxoynee hin jiraannaa jedha maaliif balaaleffannaa kalee ardiilee kamuu keessatti rakkoo walirraan gahan Eeshiyaa ta'ii Itoophiyaa ta'ii fakkeenya Itoophiyaa keessatti haadhatee naqalanii gudeedanii Oromoo irratti dhukaasee Oromoo ajjeesaa haadha Oromoo dhaqee mana irratti gubaa gizee kaane balu jedhaanii miskiina keenya meeqa kam dararaa ture haadha keenya gizee kaan shaneedha jedhaa gizee kaan mootummaadha jedhaa ummata keenya meeqa kam dararaa ture kanaaf balaaleffannaa saniiti yookaan immoo Oromoo majjecha jedhu kana jibbee namni jibbinee alaabaa kana gadi fidanne moroonoo kana jechuun warri moroonoon kun dasisin jedhe sheer koppiliin godha manallee foloo godhaanillee boruu raachi moroonoo kun amma raachi profaayiliidha gadi bu'e dhuguma bar maaliif balaaleffannaadha rakkoolee jiru sanirraa rakkoolee jiru rakkoo kalee jiru san rakkoo kalee hojjeta ila namni gara moroonoo kanaatti dhufuu barbaadan waan kalee dalaydanii waan kalee hojjetan sanirraa bilisa taatanii waa daangadi dhufuu qabdan moroonootti waan kalee dalayde san qabattee har'a moroonootti dhufte taanaan hin ta'u moroonoon qulqulluudha mirga lubbuun jiraachuu qaba waa meeqa jira moroonoon kana siigalee kanaaf warri kalee waa dalaydanii hin jiru kiingisaadhaaf dubbadhu itti fufi sheer koppiliin galatoon jarraanaa kennu keetiif tokkoffaa irratti warroonni waa'ee moroonoon ifa isiniin ta'in waa'ee moroonoo ifa sirri isinii goona moroonoo jechuun biyya addatti ijaaramteedha. Moroonoo jechuun ammallee biyya of taatee ijaaramteedha. Moroonoo jechuun kasabni kutaan garagaraa keessa hin jirredha. Jecha moroonoo jedhamu qofaan biyyattii takka qofa taatee kan ijaaramtuudha. Wanta na gammachiisu keessaa ka achi keessa gandummaa wal qoodanii waliin lolleedha moroonoo jechuun siigalee. Ka achi keessa qaama saalaa walirraa murreedha moroonoo jechuun. Moroonoo jechuun waan akkanaatiif nu gammachiisee gara moroonoo deemuuf qophii taane. Isini galee kanaafuyyuu waa'ee moroonoo kana warroonni barbaadan waan Oromoo keessatti jibbaa turtan waan Oromoo keessatti isiniin ta'in lafa keettaniitumaan akka nu qulqullinnaan harka ol qabneetiin moroonoo kiingi jennee gara moroonoo deemne gara moroonootti dabalamuuf karaan banaadha guutuun kan keessanuyyuu jechaadha warroonni gochi Oromoo keessatti jibbisiisaa ta'e isin balaaleffatanii yoo jettan gara moroonoo dhufuuf karaan banaadha. Eenyumaayyuu yoo ta'e amantaa hin ilaallatu, saba hin ilaallatu, Jimman jedhamu, Harargen jedhamu, Arsiin jedhamu guutuun kan keessan dhuftanii harka ol qabdanii gara moroonoo dhufuuf karaan banaadha. Namoonni yaada qabdan irra daba.
dabaladha yaada kanarratti. Ayyee galatoomi Kingi Saadam ulfaadhu siin jedha. Mee itti fixaa baga nagaan dhufte ammoo seene na fakkaate itti fixaanii mee itti fixaa yaada kanarratti akkam jetta waa'ee dhimma Moroonoo kana. Mee maal jetta yaada kan keetirratti Moroonoon kun yaadni isaa laa tokkoffaa waan sii galuu qabu waan argaa jirrulleedha waan deemeera adeemu rakkoon qabu ila dhageeffadhaa saba keenya dhageeffadhaa sabni Oromoo ani daddafaan gobarsaadha osoo dhugooti angollee barbaadu qeerroosee afaan Oromooti kun kanaafi ila Oromoo dhageeffadha hundi keessanuu sabni Moroonoo jedhu kun Moroonoo kun nu ta'eera guutuun keessanuu Moroonoo jedha barreessaa jala kanatti dhageeffadha Oromoo fi Moroonoo dabaafannaa warroonni gara Moroonoo dabalamtan warroonni gara Moroonoo dabalamtan barreessa warroonni gara Moroonoo dabalamtan Moroonoo jedha jala kana barreessa adda baafachuu barbaanne waan ta'eef guutuu keessan carraa kennaa. Maal jedhamee achina bal'isi yeroo tokko gara sana bal'isi. Yoo qeequmsa keenya ka qabdu taate wanni si bal'innuuf hin jiru. Qeequmsaa miti laala duraan dursee gaafii sirraa qaba tokko irratti gasiin kun walqixxummaa qaba walqixxummaa yoo qabaate naasofna. Walqixxummaa qaba walumaa galatti yaada keenya yoo ka deeggartu taate tarii taa'uu dandeetta yoo yaada keenya hin deeggarin gaafii qabdu nu gaafattee deemuun mirga keeti walumaa galatti yoo gaafii qabdu dhageeffadhu ka gartee yoo gartee walillee deeggaruu baanne yaada gartee dhuunfaa qabna waan ta'eef eega gartee bilisummaan jiraate gasti kun gartee walqixxummaan jiraannaan atilee yaada kan kee dhiyeeffattee yaada kee dhiyeeffadhee deeggartoota atilee qabaatee taa'uu hin dandeenya rakkoon qabu sii galee kana Afudura wali agarru. Tekon hausi. Walqixxummaa ni qabeeyye. Ati laakii hausi. Tekon hausi. Tekon hausi. Walqixxummaa saniin dhufe. Walqixxummaa amantaati. Ati nama walqixxummaa saniin dhufe. Walqixxummaa dhufte yoo walqixxummaa saniin dhufte suuraa tana addeelshii akka walqixxummaan joosan deemu. Ati immoo gabroonfataa dhabee. Muutii qabadhu. HD koi rakkoon qabu muutii qabadhu suuricha kana ol nu garagalchi achi booda immoo yaada qabdu nu gaafadhu itti fita. Ayyee tokko irratti anis agartee mirga kiyyaan deeman waan ta'eef kara keessan deemuu hin danda'u kara gartee natti mul'atu deemuu danda'a waan ta'eef isinillee mirga kiyya naa kabajanii gara kiyya gartee deemu isinillee gara keessan hin deemudha si galee asirratti ammoo gaafii qaba gaafii ani qabu Morocco maal yasii wani kun maree kun qoyme wani jedhu Morono aywa Morono jechuun maal jechuudha Oromoo jechuun maal jechuudha gaafii kiyya sii galee tokkoffaa yaada gartee Moroonoo dhufe kana gartee ibsuudhaaf Oromoo jechuun maal jechuudha sannaa ibsitee kana ta'i tarta waan ta'eef. Ila gaafii nu gaafatteef galatoomii Oromoo jechuun saba yookaan immoo saba sakkeessa amantiilee garaagaraatu jira. Oromoo jechuun walumaa galatti saba achi keessa jiru jechuudha. Moroonoo jechuun akka nama hiikkaalee garaagaraa miidiyaa irra deemnee hordofnellee fi immoo warroota fakkeenya waan kanaa baasanii gaffidanii yaada isaanii nutti ibsan keessaa tokko Moroonoo jechuun akka kiyyatti yookaan immoo akka hawaasni sa'aatii isa waan san gaffidee irraa dubbachaa jirrutti Moroonoo jechi jedhu kun bilisummaa yookaan immoo mirga lubbuun jiraachuu waa hedduutu achi keessa jira waan lakkaa'ameen dhumnetu achi keessa jira Moroonoo jecha jedhu kana keessa baay'eetu jira. Moroonoo jedhu kana keessa. Ayyee galatoom yaada kiyyatti seenaa tokko irratti wanni agartee Moroonoo jedhu kun maaliif dhufeedha? Maaliif biraa dhufuu danda'eedha? Wanni Moroonoo jedhu kun kan dhufee yaa qoy gaafiidha. Wanni Moroonoo jedhu kan dhufee tokkoffaa
fakkeenya Moroonoon kuni waa hedduu keessaa qaba. Oromoon keenya sadarkaa irraa kana keessatti waan kalee mililik walirratti raawwataa jira. Akka tokkoffaa fakkeenya fudhachuu hin dandeenya qaama saalaa walirraa muree walirra kaa'u. Tokkoffaa morma wal muru muka hudduutti wal dhiibu waan meeqaatu jira. Waan silaa ardii Eeshiyaa kana keessatti taamaa ture namni kamuu miidiyaa irratti quba qaba. Hin hubataa kana keessaa isa tokko. Lammaffaa gara biyyaatti yoo deebine jaarraa 150 keessa Oromoon hin bilisoomne jettee haadha keenya morma muraa, luka muraa, gudeedaa waan meeqa godhaa jaarraa 150 har'a gahan Oromoon. Kanaafi rakkoolee gama biyyaa jiruu fi gama ardiilee Eeshiyaa kana keessa jiru keessaa balaaleffachuu jecha Moroonoo yookaan alaabaa Moroonoo kana gadi finnee jechuu barbaada. Ayyee asirratti tokkoffaa muutii qabadhu ayyee. Tokkoffaa irratti ijoolleen teena muutii kuni yaada kiyya sii galee muutii qabadhu koo dubbataa jira yaada kiyya dhiyeeffadha. Yaa kee muutii qabadhu dubbadha. Inga barbaaqoo nuti osoo yaadatti ni yaadne osoo suuraa kana ani kana ol deebisaan jiru baay'ee asirraa bu'ee deema yakasi yoo yaadan dhiyeeffattoo naan jedhe asirraa bu'ee deema malee ol hin galabba ol hin kaasuwan. Yaada keetti haa dubbatu achi booda gaafii gaafadhu rakkoon qabu jarraa kennii fi haa dubbatu achi sabni Moroonoo sheer koppiliin godha. Wallaahi yaadna nama jedha kun sirriitti nama maalinni waan kalee rakkoo kalee irra ture san balaaleffachuu jechuudha waa biroo tokko of keessaa qaba. Waan kalee irra ture ardii Eeshiyaa ta'u biyyatti haa ta'u miskiina irratti dalagaa haa ta'u icitiilee kalee dheengada gadi gahaa jiru san hunda isaanii beekanii kan balaaleffachuuf malee waa bira. Yalla itti fufi. Assalamu alaikum. Yaa kee muutii qabaadha akka jiru daa'ima mura muutii qabadhu qoy. Ayyee anis yaada qaba dubbadhu ati kaluu lufuun. Ayyee tokkoffaa irratti warri fitaan haa dubbatu. Ayyee warri koomantiin akka hin taane albaatan kun ani fitaa baaliyooti. Dantaa nama takka kan qabu sii galee. Ani garuu maal jechuudha tokkoffaa irratti ijoolleen teena tuni warri si koomandoo kun isin agartee dhagaadha yookaan furguggoodha. Furguggoo jechuun of dura ergan sii galee. Ofirraa waa dhooguun jechuu sii galee. Of dura erguu xiqqaa guddaan of dura isin ergasin. Waliigalatti kana jechuun maal jechuudha beektaa? Kaleessa gaafa agartee walloon morma isinirraa murte wanni akkanaan dhufne. Gaafa agartee Harargeen bakka takkatti nama meeqa fitte wanni akkanaan dhufne. Har'a ammootu agartee ijoolleen Harargeedhaan wal mari'atanii keessaan sii galee ajandaa kana jijjiiruu qabna. Akkamitti jijjiiruu qabna? Alaabaa kana fiduu qabna. Kun hin danda'amu jennaan agartee viidiyoo agartee kanaan dura agartee ijoollee wal ajjeefte. Nama 40,000 agartee riyaala ijoollee Arsiisi komandoo ajjeesa riyaala 30,000 isinii ergina jedhanii agartee warri Awurooppaadhaa Ameerikaadhaa kana fidaa hin turre. Isin garuu mataan keessan isin dalagu. Xiqqaa guddaan isin ergata. Xiqqaa guddaan isin fayyadamaa jechuudha. Gaafa agartee Oromoon kutaadhaan wal qaltu san maaliif kana fidin? Har'a agartee gosummaan jara agartee wal tumtee wal ajjeeftee jennaan sii galee maqaa keenya agartee maqaa ijoollee si koomandoo agartee warra agartee reefi agartee kaleessa du'e san agartee maqaa saniin daldaalanii madaa keenya irratti agartee soogiddi naqanii jechuudha. Isin garuu dhiiga keessan gubbara dhaabatanii safaaxanii jechuudha. Tokkoffaa irratti darsa agartee madaabara agartee shayiiraa agartee ka garbuun keessaa dhumate ka shayiirri keessaa dhume walitti as fuudhee abbaan barbaade walitti hodhee isin soba isin bar nama bara agartee alaabaa Itoophiyaa kana barra agartee tolcheetiin bara Itoophiyaa kanaa kenne har'a madaabara jala maa hudduu bantan maa iyyitan madaabara madaabara kana jala agartee reefa keessantu jira jechuudha. Viidiyoo kana dengale deemu kun maali deemaa jira? No. Adeemsa miti wayin geeffa. Dandeettaa ila waa takka qofa. Waa takka qofa. Waan yaadni kun dhufeefii fi akka garummaa qaba. Ila waan sii galuu qabu. Wanti kun gaafa gadi dhufu balaalee. Tokkoffaa dhageeffadhu. Waan kana matarraa haga hudduutti beeka dhagahi. Matarraa haga hudduutti beeka sii galee waa guutuu ijoollee Harargee agartee na wajjinaa ta'uu qaban. Wallaahi wabillaahi. Viidiyoon deengadda agartee dabbaalfaa laayii irratti agartee mucaa waraaban suni maali? Kagartee firoomsaan oora agartee ka deengadda qunxuroo isaa gadi bahe haasaatiin ture maali? Mana isaa ture? Isin faarsaa ture? Ijoollee Arsii ajjeesaa nuun jettanii ajjeefne riyaala 30,000 nuun kennaa jechuun maal jechuuf tuffiidha moo isin guddisuudha moo kabajaa keessanii kun sii galee?
nama keessan ji'a torba dura ajjeesanii har'a gartee gabbaanis irratti haasa'uun isin of hin beektan. Barbaannaan bakka kanatti dhugaa keeti. waan barbaadan tolfadhaa nutti ni jira. Karaa abbaa madaabaraa ammaati nutti ni jira. Meeshaa ammaati nutti ni jira. Isin agartee nama Itoophiyaa kun agartee baandiraa ofiishee kenne bibi. Maal deesii uummanni? Fixattee Fixattee miti isaan dubbadati. Omaata. Darasaa dirree akka King Adam kana argeen beekon. Dubbadhu. fixattee ati naarra si waan barbaadde jedhu. Fixattee mi? Rakkoon qabu dubbadha. Ilaa tokkoon naarraa suni guutuu qabda. Asii fayyama Ma yaada nuu kennaa kan warra isin duuba dhufe. Manni keessira siraatan qabu. Oi kaati bashaara muti kabadho. warroonni shiraan deemta warroonni dhaabbadha isinii galee nu addas barus balaaleffannaa lubbuu miskiinaati malee waan dura raawwatamee fi waan dura dalagame lafa kaafne miskiina ficcisiisuu jibbaaf balaaleffannaa kana gaffinnee tokko taanee jiraanne saba kam keessaayyuu waan balaaleffannaa duraa san balaaleffannee deemaa jirruuf moroonoo kana qaban. Nama badaan godhin sigalee. Nama badaan godhiiti. Kaleessa viidiyoo nu jira waraabe kaleessa nu waraabe viidiyoo. Maal jibdarree? Kijiba dhiisa. Dhugaa tana dhugaa dubbadha. Kaleessa nu waraabe viidiyoo siirratti. Darasaan kijibdeen Muti kabadho carraa kan kiyaasu ta'e yaani kenna itti fitaa si haa galu. Yaani kenna la nu balaaleffannaa kanaan dura waan dalagamaa jiru waan hubatamaa jiruun argina bar argaa jirra dubbatamaa waan jiru hubachaa jirra bar nama ijaa argu bar viidiyoolee isin amma haasoftan kana Kaabol dhageeffadhaa wajjinaati. Sini galee wantummaan akka viidiyoo kanaa akkan deebineedha rakkoon malee waa biraan kiingi xiqqoo dubbadhu ijoollee kanaa irratti addallee warri lafaa xixxiitaa jiru warruma kaleessa miskiina qalchiise warruma kaleessa miskiina ajjeesisiisaa ture wallaahi ladii dhugaa walii himna yoo san ta'e kaleessa illee gabbaataniitiin miskiina fichisiiftan isin namni miskiina fichisiise warra adda xixxiitaa jirtan maa kijibdan ammallee nu miskiinni sun hin dhumin hin malee wanti tokko ta'een taanee deemaa dhugaa jiru waliin nama takkasi sodaadhu dhugaa jirtu qofarra dhaabbadhe deeman warroonni kaleessa miskiina wal ficcisiisaa turtan ammallee warroonni miskiina wal ficcisiisu qophooftanii jirtan jaalatte jibbite nu ta'ee jira moroonoon nu ta'ee jira balaaleffannaa dhumaatii miskiinaatiif nu ta'ee jira waliin garaagarin dhageeffadhu tokko farratti dhagahi keeshaa agartee warra baadiyyaa keessaa guurame kana hudduu keessa kaadhu garuu waa'ee biraa ta'uu dandeettu waan biraa ta'uu dandeettu si qomaata alee seetu jirta agartee kaa miskiina keessa muka darban manni keessan jiraatan qabu. miskiina qomaata gubbaa deemtee alee kallee bakka Alkooliitii irratti qabiyyee hundeetara qabdanne. ana jamaa afaan ay gubbaa deemtee itti fita darree barbaadu King Sadam Jeegina aboo tartiibaan haasaa mana tartiibatti waliigaa maal jechuudha. Banati muti King Sadam muti kabat aye dubbadme qeerroo dubbad oy okay qeerroo sidro seenee dhiifam qeerroo dubbadme banati raasi lamaan Bashasha na dura dubbadhu bashasha sirriseera dubbadhu. bajaajara aye Hayyee galatooma ani yaada qaban masirratti yaada qaba warra nama yaada gabaabaa wayii sirratti qaba dhiifamallee naa godha warra jara jirtanillee warra kan jettan hundi keessanuu. Duraan dursee gaaffii isinirraa qaba warri alaabaa biraa qabnaa jettanii amma yaada dhiyeessitan kun jechuudha. Tokkoffaa uummanni kun warri amma alaabaa biraa qabnaa jettanii dhiyaatan kuni namni tokko alaabaa bocatuun dura afaan waan sanii beekee alaabaa waan sanii afaan isii beekee yaada isii beekee qopheeffatu
tu barbaachisaa takka jedhaa kalammata jira gabaamatti waa'ee kalee afaan ulaagalleen jira waa'ee dhimma immoo miskiina wal ficcisiisu anaa fi sillee keessa jira warra zara jirtan kun hundi maalifu nuti hundi wal beeyna osoo wal beeyin wal affanne malee dhimma miskiinaa yoo taate alaabaan kun falan fidu madaabaraan gaalaa fi agartee hodhan ajandaa fooloo dhiiga namaatiin fooloon guddattanii ammallee hin ga'u ajandaa biraa fiddanii ammallee yoo dhimmi kun deemee Bashasha Polisi apa aku bujan sirri jira. Baru bashasha. Wallahi sirri jira bashasha. Kiji badi satu batu. dhageeffadhu arbaa kun dhageeffadhu yaada kiyya nafichi siisiti yaada kiyya laal dhageeffadhu Langsung kole tu balaaleffannaan gaafsan ture malee dhageeffadhu itti fitaa dhageeffadhu godha balaaleffannaa yoo barbaaddan kaleessa dhageeffadhu gisee ijoolleen arsii baale jettee harargeedha jimma walloo jettee wal fixxe san gaafa akkasi miskiinni ulee hudduutti wal dhiibu san maan dubbatina balaaleffannaa eega wanni dhumatee namni wal fixee namni wal caccabse bifa haara waan arraba ajandaa fiddanii ammallee akka ijoolleen quba walitti nayxu godhuufi malee kun amma yoo dhugaa ka walitti himnu taate wallaahi keeshaan isin hodhitan kun falatanitti ammallee taanan warri ammallee alaabaa kana eenyu fide jettanii ajandaa kana uummattanii yoo isin wallahi billahi namummaa guuteen wajji haa ta'uu hin dandeettu muti hortaay itti meera yaada nama rabbi oromoontu wallahi billahi oromoon jechuudha bakkuma isin mee dhaabadhaati daqiiqaa takka qofaan isinirraa bu'aa isin biran taa'u muti qalu taa'e gurbaan dandeettu nama isaa jira nama guddaa isaa jira dubbata boy arbaa gogo ila ummata waa waliigaluu qabnu tokkoon isinitti hima dhageeffadha wanni waliigaluu qabnu maali inni beektani akka nama tokkootti yaada namni fide tokko irraa hubataa deema atillee mormaa yoo taate gaafiif yaadaan na mormi malee wallolu dhiisa walloluun hin barbaachisu alaabicha gandarraa bilisa ta'eedha waan kalee irra jirruufi waan kalee irra turre san dhageeffadha waan kalee irra jirruuf waan kalee irra turre kalee barmuka hudduutti wal dhiibaa turre morma walirraa muraa turre waa meeqa dalagaa turre waan kalee dalayne san irraa balaaleffannaa waan kalee saniiti malee alaabaan kan dhufe waa biraa miti ila akkasitti irraa hubadha rakkooleen jira harargee keessa rakkoon jira rakkoolee hunda miidiyaa irra deemaa jiru kan hunda isaa irraa beeynallee quba qabnallee sinigalee akkuma rakkoon kun deebi'ee ammallee dhufne balaaleffannaa sani malee waa biraa miti akkasitti hubadha jara isin galcha waliin fixina salaamu alaikum qo'a isin galcha qo'a qeerroo galcha haga sani qeerroo naa dubbatu qeerroo see kiingi saadamee isa jirta itti fixaa kootu lakkoofsa tokko barreeffadhu sin agarra ayyee yaada akkasii dubbadhaa jara waan akkasii waliin fixina mormuu hin dandeetta itti fixaa mirga keeti mormuu hin dandeetta mormuun qabda rakkoon qabda mormuun hin danda'ama rakkoon waraarraabsuun garuu hin ta'u waraarraabsuun hin ta'u waraarraabsuun hin ta'u wal morma yaadaan obsi abbaan kana booda dubbadoon gurbaa kana dhagaye an tokko faratti kan dubbataa jiru dhimma agartee waa'ee kenna ka inni naan jedhu dhagaye ka inni naan jedhu waa'ee kiyyaa dubbataa jira an rakkoon qabu sana agartee miskiina abbaa barbaada nama agartee yeroo sana dhuga hin sala kan abbaa barbaada naa gaafatu rakkoon qabu abbaan fedhe naa gaafatu minni kilture dhimma raan qabu yaada kiyyan ibsadha an kayachaa jiru maali beektaa armaa guree fullee natti iyyitan sii galee gara dubbaduun hin qabu jechuudha yaadni kiyya kaleessa agartee gocha suukanneessa ijoollee arsii ijoollee walloo agartee ijoolleen agartee arsiidha ijoollee walloodha boola takkatti nama lama sadii awwaalan akka hin taane wal godhan wal kolaasan qunxurroo agartee wal cafaacafanii jiran morma walirraa kutan darban kaleessa wanni akkanaa kummaa hin dhufin harargeedha wal cafaacafaa tura yeroo lama sadi wanni akkanaa kummaa hin dhufin gaafii kiyya argaa jirtanii inni lammaffaan gaafa agartee ijoolleen harargeedhaa gosaa walitti deebitee hin jettu
jarri agartee ajandaa kana ofirraa jijjiiruudhaaf dheengatta maal jechaa turte. Waan agartee ji'a jaha torba agartee dura tare jechuu si galee gadi baatee maal jette beektaa viidiyoo waraabdee ijoollee Arsii ajjeesaa nuun jettanii ajjeefne birrii keenya maa nuun erginaa. Kun tuffiidhamoo isin guddisuudha ijoolleen Harargee. Jaruma santu bara agartee alaabaa kanallee fidee bara ammallee guyyaa lamatti agartee kalee kana godhanii dhiisanii maal alaabaan isiniif haarawaa miti. Waa kalquun isiniif haarawaa miti. Waa hundayyuu agartee ijoolleen sikkoomandoo waa hundayyuu beeytanii. Har'a ammoo agartee kaleessa ji'a 7-8 dura agartee nama keessaa ka ajjeesan. Har'a agartee gadi fidanii viidiyoo irratti waraabanii laayivii irratti wal baasanii intarviyuu wal godhanii jechuu. Kun isinitti himaa hin dhagaamne. Miskiin keessamaa isinitti dhagaamne. Yoo gumaa deeffachuu dadhabdan jallisanii teettanii nama jalamaa fiidan. Namni agartee kiisii shayiraa agartee keessaa gannaqee walitti kaakanaa yoo walitti hodhe agartee mataa baraadan. Kun immoo isin iyyisiisaa isin. Isin ijoolleen Arsii ijoolleen sikkoomandoo tuni. Maa agartee akka hoolaa namnummaan barbaade gara barbaade isin oofaadhaan gaafiin kiyyasii galee. Viidiyoon sun maaliif waraabameedha? Laayivii isaan irratti maaliif wal baasanii wal affeeranii viidiyoo isa waraabanii gadhiisanidha. Namni tokkochi gaafatee waa'ee isanii ijoollee sikkoomandoo. Akkamitti agartee mataa keenya irratti agartee soogiddanaa kanidha gaafiin kiyyasii galee. Isin waan biraa soitan. Alaabaa barbaadan hudduu keessa kaadda. Kun alaabaa miti galee mataa baraadha. Si maal ta'e uummanni? Nuti waa'ee mataa baraa haasaan jirru waa'ee dhiiga namaa haasaa jirra. Baafachuu baannullee garaan keenya keessa dhukkuba sii galee. Nama gartee dhiiga keenyatti qoosu. Sirraa namni hin duune irraa ugu. Narraa namni hin duune. Paawoo irraa namni hin duune. Kingisaatee irraa namni hin duune. Osoo namni nurraa du'e akkana hin jiru jechuu sii galee. Akkana dubbannu jechuu. Namni irraa waa du'e suni. Namni obboleessa dhabe suni. Namni ilma dhabe suni agartee ilmee isaa garaan isaa keessi agartee gaafa agartee Suudi Arabiyaa kana yaadatu. Gaafa agartee namni agartee umraa agartee hajjii dhaqeetiin hin galu. Bara ebaloo chii galee yoo sii galee tana yaadata jechuu. Dhibee garaan isaa keessi guyyaa maraa dhibeedhaa jechuu sii galee. Akkamitti agartee kaleessa yoo waan barbaadan godhanii ijoolleen Ameerikaa agartee doolara gargaarte dalaga irraa baajanii ijoollee ajjeesanii har'a maaliif haasaaniidha si? Gaafiin kenna bara. Har'a maaliif kan nuti fidanidha? Tuffiin jarri nuuf qaban kuni kana mara ga'e isin maa hudduu raaftanii mataa bara hambaa jala fiidanidha. Atillee barbaannaan keeshaan arabaa agartee atillee re'ee dalagaa jirta si beekaa fagoon jiru hundi kana keeshaan re'ee arabaa dalaginaa. Shaayii arabaa keessaa kan dhaqiitte walitti diri agartee adiif diimaa godhi fitii gootu jedha afaan Oromoo si galee nama jalaan fiiginaadha. Hudduu nama jala raasina gaafiin kiyya. Kanaa achitti agartee harmallaan jala deemtee hudduu bantu. Anattu ummaa tantee sale. Maammadoon hudduu bantu anattu akkoo tantee sale jechuudha. Abbaan barbaadde na gaafadhu. Ani nama kiyyaatti abbaa barbaadde hin qala. Ati rijaala tana na gaafadhu kottu. As gubbara turti ni iyyuu. Geeffadha beebi. Garuu dhiiga. Ila bakka kanatti carraa qeerroo kennaa mee carraa qeerroo kenna. Ila Kingisaadam dhiifama carraa qeerroo kenna. Numatu itti deddeebi'ee haasaa jira. Ila wanti alaabaan kun gadi dhufee fi yaada maree irratti mari'annee irratti haasofnessanii wal qabateeti waan jedhameef irraa dubbachaa jira. Yoo yaadni kun dhugaa ta'ee yoo qabatamaa ta'e jennee irraa haasaa irra malee rakkoolee kalee deengadda deemaa jiru sirriitti argaa jirrallee hubachaa jirrallee. Waan baay'ee garaa. Osoo paawaritti dabarsii waan akkasii gaafadha. Osoo paawaritti dabarsiin paawaritti mana godhi sakanii takka qofa. Waan akkasii gaafadha arba'uu waan si gaafadhu si biratti alaabummaa caalamoo oromummaa caala. Si biratti amantii caalamoo islaamummaa si maddi caalamoo alaabaa kana si maddi caala. Obbolummaa si maddi caalamoo alaabaa kana si maddi caala. Gaafi sadiin kan akka naadeef abdii qaba gaafa naadeef immoo si wajjin dubbadha. Ani alaabaa fi amantii wal bira hin fidu kaasi jamara amantii jechuun ani lubbuu kooti wanni wal bira na fichisiisu hin jiru tokko. Inni gaafi gaafadhe yookaan akka naadeef kamtu caala. Ani Oromoodha. Oromummaa caala garuu immoo wanti alaabaan kun gad dhufeef ayidiin isaa yookaan immoo wanti alaabaan kun gadiin dhufe rakkoo akkana waan jedhee balaaleffannaa ta'e. Nama carraa nu eeggataa jira miti. Gabaabamattu waan si gaafadhe irra ofiisi sari bakka bakka naa deebisi sari waan si gaafadhe qabaan. Kabar gaafete tokko tokko. Ayyee oromummaa moo maal jedhu oromummaadha moo oromummaadha moo alaabaa kana caalaa siin jedhe. Oromummaadha moo alaabaa. Ayyee oromummaadha siin jedhe. Ayyee alaabaadha moo obbolummaa gaafate tokko. Alaabaa moo obbolummaa caala yaani lubbuun manamaati yookaan nam. Ayyee naa dhageeffadhu. Gaafa namni jiraate alaabaa dhageeffadhu ayyee. Ayyee dhageeffadhu. Isin du'a namaa gartee hambisuudhaaf alaabaa gartee darsa walitti guurtanii fiddan. Namni keenya bara oromummaa jabartee bara lubbuu waliin dhiifne wal ajjeesaa ture. Obbolummaaf jecha ijoolleen Harargee bara obboleeyyaa wal ajjeesaa turte.
obbolummaa fi hin dhabne bar. Amantiidhaaf agartee amantii takkatti walitti qabna amantiidhaaf ijoollee boolootu ijoollee arsii walajjeessan turre ijoollee dargee walajjeessan turre kanaaf wallabdi jettee yaaddanii isin kanaaf wallabdi jettanii yaaddaniidha gaafiin kiyya ammaan. Laa kuni gaafii akkati jetteetti sirriidha namni kana ija walitti namni kanarratti yookiin lubbuun darbuu yookaan namni wal balleessuu danda'a sirriidha sun dhugaa keeti garuu aayidiyaan jiru waan inni dhufee saniif irraa dubbachuuf malee waa biraa miti qeerroo kennime. Booda walitti deebi'a. Yalla power dubbadhu qeerroo. Ayyee carraa na kennuudhaaf galatooma isinin jedha. Akkam jirtan naga keessanii ilmaan Oromoo baga jiraattan. Akkanuma walii raasaallee yoo jiraanne akkuma itti jiraatantu jiru bakkuma jirantu jirullee waanuma keessa jirantu jirudhallee akka guddaan isin beekallee akka guddaa isin kabajallee bakka guddaa na biraa qabdanillee badaan fedhellee ka gaarii dalagellee ka badaa dalagellee quba ofii shame jedhanii ajaa jedhanii ofirraa muran jechuudha. Isini wanni ani isinin jedhu tokko dubbii bahan dhooggan gala dhooggan osoo afaan keessa wal mormuun taane yaada kiyya fudhattee kaateeti achi booda naa deebisuu dandeessa. Wanti isinin jedhu tokko ka jiraatu taate nuti qilleensummaan fedhe dhufee mee akka nurraas dhugaa jirtu wali himna. Qilleensi dhufee hundinuu akka nurraafne muka yookaan waan irra goggogan tokko qilleensummaan suulaan tokkollee yoo dhufee targufe baalli isaa kun irraa jijjigaa beeta. Nuti akkas akkan taane akka yookaan muka yookaan jirma jabeeffateetitti bishaan dhugaa jiru tokkotti akkasitti qaxannee yoo jabaanne irra gaarii natti fakkaata jechaadha. Waa'ee ajandaa amma deemaa jiru kanarratti nuti kawaa balleesses kawaa tolches osoo walqeequu attaa goonee nama dhuunfa jechuun taane nuti hundinuu abbaan fedhee waan fedhe akka fedhe ka dalage bira dabruu danda'a. Nu hundi warra harka dhiigaati ka ijaan arges ka gurraan dhagaes ka koomentii barreesses ka cabcaba kennes namni kana keessaa dhaloonni ammaa kun wanti keessaa deebi'u tokko hin jiru. Ka lafarra jirullee ka samawaata irra paayileetii oofurlee warra harka dhiigaati hundi isaatu dhugaa jirtu wali himna. Ani harka xuriitii miti ani nagaa wanni jedhu suni hin jiru attaa osoo wal godhuu dhiibne tokko isa sani. Inni lammaffaa osoo kanamni maqaa qubee miti alaabaa miti alaabaan ka kabajamtu alaabaa yookaan qubeen ka kabajamtu ka ta'u taate qubee asiin dura dhiigaan dhuftee fi alaabaa asiin dura dhiigaan dhufteen kabaja walii gooneeti mukallee wal kaa'uu dhiifnee silaa isitu kabaja nuu qaba. Mormallee silaa kan muruun taane isitu kabaja nuu qaba ture. Sunuu kabaja hin godhanne tokko isiniin jedha. Inni lammaffaa ajandaa waa dhufu keessatti taa'atii duuba laalaa maalirraa dhufee akkamitti dhufamee maaliif deemaa maal awwaaluuf deemaa sagalee hawaasaa wayii ajjeesuuf deemamoo dhugaa dhiirota dhumtee tabaasuuf deemaaranii hayyoonni baasaara deeman jiran santu irra jechuudhaaf wanta kana fidaaran waan jedhamu sirritti taa'aati ilaala dhugaa jirtu wali himnaa jechuudha. Gaafa asiin dura hin gaabbuu jawaar fidee qubee asiin dura maastar Hasan hojjateen beeytanii hayyoonni hundirra haasa'e silaa qubee santu hundaa'ee Oromoon hadda fottoqee gara qubee saniititti deemee alaabaa hadda waan xiqqoo tana mucaan as fide kanaa miti abbaan waan barbaade waan irraa uumuu jechuu danda'a. Nama uumeera ana biratti kabaja qaba nama waa uumuu danda'u yoo jabeeffatan jechuu dandeenya. Welcome. Garuu dammootu silaa osoo ka hundaa'u ta'ee qubee maastar Hasan asiin dura hayyoonni hedduurra haasan santu hundaa'ee Oromoon fottoytee mee dhaloota kana keessaallee dhaloonni biraa wayii jenneeti ilaaluu dandeenya. Tokko sani gaafa sanirraa deebanii artistii keenya kabajamaa jalatamaa ana biratti kabajaa qabu isin biratti kabajaa qabu baankii raamis gadi baaftee Jawaar Muhammadii fi hanga ganda ga'utti Kadir Martuu akka nu arrabsan beektan dhugaa jirtu wali himnaa jechuudha. Hadda dabalamaan deebi'ee osoo ka gosaan fottoy nuti osoo yookaan